دبدي تنايجا خير يا أخي تفي ده بلا دبدي هندفنا من جو ما هيك بلا سالفة نرد فاهم تطورات عادي هتطور ما كبوتين أجاوان ما بمراني سقى عاد أهي جمان كي يوم تسافر ربنا ما عليه تفتني أنا نراس لك يا كاني ده لما تيجي تفتني أنا تو يوتيوب ما كل ما يوتيوب ما كم نمر له فاهم كي نمر تفي ده بلا تفي الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة كنا كم تبقى جراتين شاقو يارا مالك بدي في أكو بيكمو فرانكيلي وفو هدو دلقو تجراي شودا أكو مدلقي أرجتني مو إيجا دلقيت عمري سنف قديس بودر رتمو رياكشني ديبسي كان الرا دلقي أداما تو برتي سنف قديسو هدو جراتين شودا فرانكيلي دلقي سنج على كار ديبتي رياكشني روغوتو أجابنو توليت فو فيجتني جرتي شودا أرس رياكشن كبدي سنف دفع شودا akkuma jalqaba irratti argitan duniyaa fi abbaa manaa isii YouTube channel isaanii asitti verify gochuuf identity sirreessuuf dhufan jechuudha. Yeroo dhufan namoota as dhufuuf viidiyoo erga dalagee ture jira jechuudha. Samoon prankiilee san dalagee achi inni amansiisa maal jedhee amansiisa jalqaba akkanatti prankii san dalaguuf prankii dhufuu san dalaguuf dawaa fudhadhe malee wanti sun sagalee miti qaanfadheetiniin sagalee uf waraabee download godhe malee kun dhugaan dhufuu kiyya. Dawaa qorichoo fudhadhee nama tokko irra dalaguuf kiniin tokko nama shanii jaharra dalaguuf heddummeessee kiniin kudhanii ol fudhadhee torba takkiitti keessatti dhuufuu dhugaan dhuufuu jira jedheeniti eega xiqqoo dhuufee booda haala isaanii amansiisaa jechuudha. Istaayilii addaatiin dalagaa jechuudha. Maaliif akka dhuufuu viidiyoo sana argitee waan jirtuuf kan dura uummata irra dalageef waan sana argitee jirtuuf akkasitti dhuufuu san dhugaan dhuufuu jira. Dawaa san tuna dhuufisu jira. Lilmi waraanatu jira mana gadiin bahu kanaaf mana keessa taa'eetiin asumatti kun qofalleen dhuufu mukii irraa qabde akkana duniyaa fa'aarra dalagee jechuudha. Pirankii san argitanii jirta yoo argin viidiyoo guutuu liinkii jala seenaati ilaala. Jaarsisii arrabaa muciq na godhe mullic na godhe na dhiqee ajaa'iba na dhiqee inuu kan irraa muree baay'atallee waan taane illee haasa'aa ture. Liinkii jala seenaati daawwadha isin jedha koomentii jalatti viidiyoo guutuu liinkii jalaatti ni argatan jechuudha. Amma gara reakshinii kennatti deemna dubbii sun jiddumaan beessa xiqqishu takka qaba sakandii muraasa qofa naaf kennaati eegas gara wanti kennatti deemna jechuudha. Beessi tunillee maali chaanaala subscribe guddaa subscribe kuma 40 ol qaba. Isa san carraa baasuu barbaade Real Saudi 300 kanaan dura 1000 jedheenitti 500 osoo nu gootee turani chaanaala Amaariffaa irratti beesse amma 500 raayu 300 gabbuuse jedhu kan birri Itoophiyaa 9,000 qofa birri Itoophiyaa 9,000 qofa ixaa buusaa yoo abbaan ixaan ga'ee ixaan tokkoffaan chaanaala subscribe 40 ol qabu ixaan lammaffaan immoo chaanaala haaraa Real Saudi 3,500 gurguru ixaan sadaffaan Real Saudi 1,000 yookaan birri Itoophiyaa 30 jechuudha. Abbaan ixaa kana keessaa beef osoo takka hin kafalin Real 300 tana qofa kafaleetiniin YouTube kana fudhata jechuudha yookaan immoo ixaa isaa fudhata. Abbaan carraan beeniif immoo birriin isaa 300 sun hin deebitu jechuudha. Kana beekati namni barbaadan qofa lakkoofsa asirra jiruun WhatsApp na dubbisaa sagalee qofa naaf kaa'e osoo bilbilaati sagalee naaf kaa'e na galmeessii jettanii maqaa hanga 3 guutuu naaf ergitan namni isiniif galee jiru isiniif hin galin geessan gaafii na gaafadha isin jedha. Akkasii gara reakshinii kennatti deemna. Wanti xiqqoo dhukkuballee kun as keessa kurfaa kana illee bahu. Maal isa sirba? Akka tokko na godha. akkam si godha. Kun qofallee na qabee. Abo. Wai corona daabi. Corona liyo tanaatu beekaboo wanti sana irraa nakka'e. Maal irra ka'e? Burgeeroo dhuufuu eegale sana irraa nakka'e. Dhuufuu dhiyoo tana dhuufuu mitire san piraanka mata godhu jettaan? Yoo sana irraa dhibee nakkaate dhiisne. Akkuma isin himetti wanti kana jajjadhee itti dubbii kakaasuuf maaliif isillee waan dura argitee jirtuuf akka shakkineef kiniinii dhugaa liqimseetti amma booda amansiisuuf deemaa jechuudha. Eegas immoo xiqqoo dhufee ka'eet nama asi dhiiset yoo nama lama faate nama hamatuuf ni ta'a jechuudha. Kaameraa dho'isee biraa gabbaa maal jedhanii akkana hamatan uftara gamoo shittuuf hawaasanii afufammoo maal godhan kan jedhu laaluu fi akkasitti dalagee daawwadha ammas. Biraanki. Biraanki birratti hin dalagin dhageetiin jira. Qoy isanii miti siifi. Mandala guji. Ni fitadha qoy. Mandala guwaanin si dhufeef si mandala guji malee biraanki akka taatanii hin beekan. Garaasni kuwa. Garaasni kuwa. Baartuu bira dalaganii hin beekan. Qoy ni fitadha qoy. Maal fitatta? Qoy ni fitadha. Uff fitadhe ammaase. Ani qubaan qaba akka biraanki taate. Barkuu qabda. Ni beekaa laa. Piraanki maal si godhaa miti. Maal garaasni kuwa. Akka ati quba qabdu ni beekaa beektaa. Aywa biraanki ree duba odoo biraanki ta'uu beekuu maal qaba YouTube kan isin dala guji mana na quba achi na dhufu. Argitu isin dura waan argiteef akkuma isin jedhe duratti beekamaa xiqqoo akka nu dhufu godhe jechuudha. Isinleen akka naqaateef naqaan tolchee adda baafadha. Achiin booda immoo tolchee amansiisaa jechuudha. Dhugaadha piraanki irratti dalagaa ture garuu jaraan sagalee itti mul'ise malee aan dhugaan dhuufaa ture kiniin liqimsee jedhaani amma booda amansiisaa daawwadha. Garaan odoo si dhukubu sagaleedha jettee malee sagalee. Eewa garallee na dhukkubeeti miti beeki.
siimuu deema. Kiniini jira. Kiniini kan nama dhuufisu jedheetiniin asillee hin dhabee biyya biraatti fichisiise. Si galee? Akkas kiniini as keessa hin jirtu biyya biraatti irraa nama dhuufisu jedhee fideetiniin piraankii ittiin dalagu jecha waan ofitti heddummeessan jedha dhuufuun tun irraa citu daqiiqaa 8 addeetiin sodaachisa. Reessa achi teettanii reessa deebi'ee. Aboo dhiifa walirratti takka mana fincaanii seene. Na baasan illee beektaa? Asillee na baasa. Funyaan illee na baasa. Ka funyaan kanas baasan jedhee. Akkuma argitan duratti piraanki jedha isiin lolaa turte isiin alaa argee jira piraankiin dalaguuf akkasichuuf ka jedhaa turte shawwadee jechuudha amansiise kiniini isa liqimse viidiyoo asitti kan irraa murame argitan jechuudha guutuun isaa jala jira isin jedhe dheeraa haasofsiise amansiise kiniini sababii akkanatti fide hagana liqimse akkana ta'e dooktorri hagana ajaje lilmee hanga baatii lamaan waraanan malee dhuufuun tun amanarra dhaabatu hin deemtu dhugaan dhuufaa jedheeni haala seen amansiise isinlee ammoo waan amanteef funyaan qabatu eegalte jechuudha. Itu bufucu citi apa? Antu be tamutura pranki darge Pranki dia dia sa ko ba? Pranki jadi kalau guru nak Dia apa? sa ko ga bo kaino kun namai. Harja sira kam muti di makanya bes di makanya ngana sa karat. Oh, nama kau maju indo kau mana sal bang? Ka doa de le dati doa nurat video. Doa de shirka sani doa ro fuji nurat video. Dah nu fazir akhirin ni karena ya suj fahad dah gimana yang karena lu fazir tak karena gini. Barbadi me doktor da ga ba. Injuru ha. Tenin ro fuji ga ba. Injuru kalau funjur. Tume. Ada itu lu fuji tapi ada wani dah. Tu ba ko mati di makanya kana ba ne wa kana du fe mo nuti du ne sanu mu da gun de. Jangan kai tak ada nuas digan lah. Akabi galla sa Digan lah dah mana easy akhir nanti sih tu. Lu kau phone apa lagi seperti itu ni? Lu kau phone galla? Du ko fune galla ala ko man tanu ti galla ti ko fe ne doa nya na ti. Apa kisah galla? Mada ini kena rabba karena tem lu fuji jahat anak saya kan. Daa'imni keenya rabba jedha akka waan bukura ta'e mi'a amma dhuufuun kan uffata irra maxxaneetiin manhangala ajaa'ibuma kun jaarsi dantaa irraa qabu namaaf akkuma fedhetti inni oofa na dhagaaf hin dhagaafillee jedhu homa argaasa jechuudha. Ammallee immoo inni xiqqoon irra naqee anuu bakka inni dalagu hin beeku bakka dawaa itti gurguran ta'e bakka dawaa itti oomishan wayii dalaga. Natti naqee jechuudha inni dhuufu kiniin nama dhuufisu hin jiru jedhaan yoo jiraatillee hin beeku. Kanama baasu garuu ni jira. Keessattuu mana hidhaa keessatti namni tokko tokko waan adda addaa liqimsee iccitii dho'isuuf yoo liqimsu itti kennanii haa baasuuf waan akkasii kan godhantu jira jechuudha. Kanama baasuun dhabamu. Naqqa'ee jira eessa jira osoo naqqa'ee jiruyyuu ofii itti ajooftee ofirraa horgufaa ofii inni itti ajooftee maal ta'e qaamaa buusu jira jechuudha. Isiin yuutuubii isiin maan asirraa of maaliif yeroon irra darbee jira jechuudha. Guyyaan sun yoon guutame yuutuubii isii cufatuu deemaa cufateetti bakki doolaara irraa ka'a achiin booda xiqqoo yeroo guyyaa muraasaaf birri mandaliin malee waan ta'u hin deebi'a. Isiin asirraa barbaadee jirti kam itti dhuufu kanallee osuma itti ajaa'ullee osoo funyaanis qabaattu osoo achis garagaltu ima asirraa ofeetee jirti. Inni immoo dantaa isaati yuutuubiin kun nama yuutuubii furra kaayatu miti. Isitu iyyuu hamileen dalagaa jira malee inni qubaan qabu jechuudha yuutuubii. Hogganuu dhufe. Hogganuu dhufe buu jirti jeeti. Hogganuu deebi. Malatti baasi nama biraan asii ilaala. Nuqaas yaa'u. Malamaan baasu isa malee hin jiru magaalaa man keessa kan yuutuubar. Akka soofin deeme jimaa kiyyoon akka soofin deemanii. Dhiisinaattu du'aa sii bita. Gizee gabbaadhu Maal dhageessu? Maanta turen kana. Gizee ni dhufe akkas kanan siin jedhu. Akkamiin godha waan siin jedhu. Ijoolleen nama leen feetu jiiniti ijoolleen ba'u jira daa'ima ba'u jira jiiti daa'ima mana dhiigtee dhufteemti daa'ima ba'u jiraatiti ni deemna jiiniti ittiini. Yaa dhiisa haala qixxee irraa tana obsiituma dhuufuun tun qilleensa xaaqaan banaadhaati. Humaan gootuti meel wanti inni nuu dhufee kana keessa taa'u mataa isaatiin hin jiru. Amma sola fura qabu yaa kee abbaa kee du'eeti. Maashaallah isiin osoma dhuufuu sanuu osoo hima dhuyidu taa'u jirti jechuudha. Ammallee wanti kompiitara jiran argitan wanti qaba mukayyafa qaba mukayyafa ajaa'iba qaba kan ho'ineef jechuudha kun geemingiidha kan giraafiksii ajaa'ibaati ta'u jechuudha geemingii waan ta'eef mukayyafa qaba akka kaaniin kan maktaba keessa callisee ta'u sanii miti innis qilleensi qabbana yaasa jalaan jechuudha ni qabbana yaasa teettanii mukayyafa qaba duuballee immoo mukayyafa tokko itti bannee jira jechuudha xiqqaa isaa hafuurris maaliif akka mukayyafni hafuurri isaatu akka waan balleessee godha inni amma dhugaan dhuufuun jirti garuu mukayyafa balleessuudha. Osuma garaan bokkeen uf ka jedhu akkalaas teenshinii hafuurumatu iyyuu hafuur mukayyafaatu isa bokkesuu jira jechuudha. Isiin tasgabbaa hiitu inni asirra jiru waan jedhee inni kijibuun yoo inni dhufee akkatti kunoo kanuu kana hamatu barbaade yoo inni dhufee nama nu bilbila jedhiiti daa'imman bohoo jirti ana malee feetu jedhiiti nu yaas jedhaan yuutuubii naaf waan nama biraa akkasirreessu ilaala.
تقوى أما دقيقة سديت تربع تكايم ترى تقوى أما مسيني به وانت كن نترى ولا كن لا أما سيني سر أسكن لا أجل بنيف كن نترى يميل أسكن نترى وانت سنة دواء منا أخذ دريك سمي دواء لا لك يا دوان بكلام ده لو دوان تمام باز فاجر أنا غني ملو في سجود يميل أسكن نترى isin do'a laali fi hafayyuu maali jettiin inni immoo do'aan akkana hin jiru maali jedha ofii immoo garuu ittaajaa jiruuf jedha gaggabe ta'e ofiitu jechuudha jimaa qaba jira jimaa afaanii qaba jimaa santu harkaa badee jira jechuudha saniif aaru jira jechuudha inni galuuf muddame isin immoo dubbii harkaa jiruuf wanti suni maali sun jettiin akka inni waan badaan dubbanneef amalee sabbeetiin fakkaati waan badaa seen fakkaati rakkoo qabu isuma Jolen kae akin jadi doa video ni sinjeme ada hati Ibrahim takkan kayaknya sangat berwarna kedua أنا تبغى بشاورة تبصني بشاور قلت بابري يوم كيسة تقول قلت سر صندوقي ما بيرد بقى أنا ما كيسة دلنا عن تجيبات تجيب فوري فيديو سيدة المخا لما مخالي وقولوا سيفيدو لا مكامتي مخالي قلتي أبشر رفع دعاء لا إني وان ميتشي لما فيسا ميتشي كاسو ميتشي ندوف ندوف زمان يعني زعل ما دورك أنا ودوم يوم نفراسي كده خابر ما فراسي اللي كانوا يقولوا قافلين سيلا لما دوا أنا جنا مرة فريش اللي يدي لالته إلا اللي دوين بشان اللي أنك فري قدام ما تكمل جنا من ورو بجرا دوتي ما شاء الله الدنيا كانوا قرصوا وان دكتور يرو يسي ilmo garaa qabdu gorsan tolchi bishaan dhugi hanqina gaaf dhaltu bishaan akka ilmoo garaa bishaan dhabne jaanii dubartii gorsanii waan doktorri gorsitu na gorsu jirti natti edaate malee darzana goote kudha lama dhugeette na dhiquu deemtu guutuma ganama garaa qullatti bishaan abbaa kudha lama eenyu dandee dhuga liitirii kudha lama jechuudha ilaandii kudha lama ayi duniyaa waan yeroo isiin garaa qabdu doktorri isii gorsaa ture na gorsuu eegalte jechuudha bishaan dhugdee aannan firii shanfaa dhugdee ilaalte lakkoofte ay falsafa kama jebaati nam tokko tokko falsafa osoo waan adda adda biratti taasisanii ani beeka kala soo madhage isiin amma yookaan waan kanaaf dawaadhaa ta'uu osoo hin beekin muddamtee homaa softullee wallaalteetu man sila kanyaata kiniiniidha kiniiniin kun keessaa haadhi qabu jechuu barbaaddeetiniin bishaan firii kudha lama aannan hagana haadhi qabu barbaadde jechuu amma isiin dhiqameetu waan nagaa ta'uuf sittaa tolu hundaafu. Kinin jeeti ijoolleen daa'imni jiru jedhanii sinyaan miti hin deemaati. يا أخي لا تخاف ولينو يا تريمان الو isin qaanfattee waan taatu wallaalte inni cinqame nu asi jedhaan harakaatti godha dhawuufu xiqqishu hafeef loluun jira jechuudha kasila dhugaan dhuufetiin ajooftetiin garaanuu dhugaan bohoke fa'a ima haqqisuun dhabu mudda akkatti akka sagalee muddame kana isin cinqamte kalaas dhuufuu kiyya jibbanii yookaan dhibeetii tana jibbaniitiin na biraa gayyaa ani yuutuubii sirreeffatu dhiisanii nuun jedha jechaaf qaanfattee isin hin argaan irraa argaa akka nama agarree irraa gargalaa inni itti ka'uu fi akka soorata daatota kenna akka isinitti tole abdii guddaa qaba asirraa wanti isin osoo waan fedhee bakka feesanii seentanii mush nama dhuufuu miti osoo nama ofirrattuu fincaanii ofirrattuu alba'uu jiraate yoo akka isaan omsa dhibee ta'e xayyafuu kanneen kana hin barbaachisu jechuudha. waan adda addaa harakaata adda addaa mul'isuun hin barbaachisu namni amma nuyin kun nagaa nu cimaadha nu waan akka ta'u inni akkasiin fincaan inni albaa inni dhibama jenneetiin of yaadnu kun gaafa kufnee jenne waan taanu hin beeknu jechuudha humna hin qabnu jechuudha humna qabu rabbuma kanaafuu isin jedha bakka jirtanii nageenya isin wajjin haa jiraatu jechaatiin reaction kenna kan raayoo isinitti tole like subscribe gochuu raafatina viidiyoon kanaa miti arrabaa miti arrabaa sitti isiniif hin baasne dubbii ajaa'ibaa dubbate dhukkeen irraa kaasee jira. liinkii jala jirtuun viidiyoo guutuu seenaa laala isin jenna hanga waan daawwattaniif galatooma isin jenna achumaan yaadachiisa reefii beeksisaniif beeksisan hin irraanfatina warroonni YouTube carraa isin haaboo barbaadan taate haala saniin galmaayaatii ixaa isiniif ba'achuudha ixaan yoo isiniif ba'ini fudhattanii achiin barnoota isin barsiisachuudha hattaa yoo ixalleen isiniif hin ba'ini gruppii keessatti barnoota isin barsiisachuudha warroota 300 kafalee ixaa san dhabe gruppii keessatti barnoota waa'ee YouTube baratanii achiin booda keessanis fedhii keessan banatanii yookaan daldala taatellee yookaan akka banamullee isiniif mul'isa jechuudha kophattis akkasitti illee carraa isiniif godhee jira jechuudha hirmaadha isin jenna lakkoofsuulaa gubbarra argitan kanaan akkasii dubbisin dheeresanii jira akkasumas warroonni lakkii keexaa kana barbaadnu bitachuu barbaanneetan taates bitachuun dandeettan chanaala haaraa Real Saudi 3,500 gurguddallee ni jira kan 8,000 kan 10,000 kan 15,000 fa'aa jira jechuudha kan barbaadan dubbisaatiin argattanii isin jenna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh nagaan nuuf tura bye bye.